Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftootaa fi barattoonni koo martu warreen maatii yuutuubii chaanaalii barsiisaa Jamaal taatanii akkasumas warreen maatii hin ta'in egaa saabskiraayib gochuudhaan akka nu cinaa dhaabbattan jecha warreen ammoo maatii taatanii jirtan laayik sheer gochuu hin dagatinaa jecha mee arraan tanaas kan hin qabadhee isiniif dhiyaadhe barnoota herregaa kutaa 8ffaati. Egaa barnoota herregaa kutaa 8ffaa deebii gilgaala 2.9 qabadhee isiniif dhiyaadhe. Deebii gilgaala 2.9 kanas gaafii tokkoffaan akkana ja'a. Obbo Caalaan kuusaa bishaanii yookiin taankarii siliindarawaa ta'e bishaan 10,000 paayimeetir kuubii qabu bitee jira. Oleen taankarii kanaa 100 seentimeetira yoo ta'e raadeessiin isaa meeqa ta'a ja'a. Raadeessiin isaa meeqa ta'a? Kanas raadeessii barbaanna. Raadeessii yeroo barbaannuttis egaa foormulaa kamitti fayyadamuu qabna kan juumee haa ilaallu. Tole egaan ifama. Foormulaan nuti itti fayyadamuu qabnus yeroo akkanatti nuuf kennamee jiru kan nuuf kennamee jiru yoo adda baafnu qabeen nuuf kennamee jira. Qabeen kunis kan nuuf kenname 10,000 meetir paayi seentimeetir kuubiin nuuf kennamee jira. Paayi seentimeetir kuubiin nuuf kennamee jira. Akkasuma hojjaan taankarii kanaa yookiin oleen 100 seentimeetira nuuf kennamee jira. Kan nuti gaafatamne yookiin barbaadamaan raadeessiidha kan nuti barbaannu. Egaa raadeessii barbaaduudhaaf foormulaa nuuf kennamee jiru kanarraa raadeessii barbaaduunis salphaadha. Tole egaa raadeessii yeroo barbaannu asirraa raadeessii barbaaduudhaaf R yookiin raadeessii walqixa ta'a foormulaa V yookiin qabee walqixani tahaa paayi R square H jedhu kanarraa R yookiin raadeessii yoo barbaannu gama lamaanittu paayi H dhaaf herra. Qabee nuuf kenname kanaas paayi H dhaaf gaafa hirrutti asii H ni bada paayi wal balleessa jechuudha. H illeen wal balleessaa kan nu hafu R squarein nu hafaa jechuudha. R square walqixani tahaa qabee nuuf kenname hiruu paayi H tahaa. Paayi H tahaa. Kana booddee ammallee isteeppiin itti aanu maal gochuu qabna? R square yookiin raadeessii square walqixani tahaa qabee hiruu paayi H ti. Gama lameenuu raadikaala jala galchinaa jechuudha. Gama lameenuu mallattoo raadikaala jala keenya. Kana booddee raadikaala jala gaafa keenyu R ni baha. Egaa as jalatti kana booddee maal galchinaa? Qabeen nuuf kennamee jiru meeqa? Qabeen nuuf kennamee jiru 10,000 meetir kuubiin nuuf kennamee jira. 10,000 paayi meetir seentimeetir kuubiin nuuf kennamee jira. Hiruu jenna paayi 100 seentimeetira jenna. Kana booddee asii 0,2 dhibba cinaa jirtu kun asii 0,2 10,000 cinaa jirtu wal balleessaa. Paayi illeen paayiidhaan ni bada. Seentimeetira asitti 3 seentimeetir kuubii ta'ee jiru. Seentimeetira as jiru kanaan tokko biraa gaafa badu seentimeetira abbaa takkaatu hafa yookiin iskeeriitu hafa. Seentimeetir iskeeriitu hafa. Kana booddee as jalatti immoo 100 hafa. Isa booddee R walqixani tahaa raadikaala jalatti 100 seentimeetir
iskuweerii dhibba takka seentimeetira iskuweerii ta'a jechuudha. Dhibba takka seentimeetira iskuweeriinis wal qixanii tahaa gaafa iskuweer ruut goonu 10 seentimeetira ta'a jechuudha. Kana jechuun gaa raadiyeesiin danaa kana yookiin siliindarii kanaa maal ta'a? 10 saantimeetira ta'a jechuudha raadiyeesiin nuti gaafatamne. Raadiyeesiin nuti gaafatamne 10 saantimeetira akka inni ta'u arginaa jechuudha asirraa. Osoo echiin nuuf hin kennamne ta'ee echii nu gaafate illee echillee barbaaduu ni dandeenya jechuudha foormulaa kana fayyadamneeti. Mee tole gaafiin itti aanu haa ilaallu. Gaafii itti aanu yoo ilaallu tole gaafiin itti aanus akkas ja'a. Gaafiin lammaffaan jechuudha. Bal'inni lafaa iskuweerii ta'e tokko investarri tokko lafa iskuweerii bal'inni isaa 14,400 meetira iskuweerii ta'e tiraakteraan qotee qamadii facaasee ja'a. Dheerinni lafa investarii kun qotee hammam dheerata ja'a. Egaa asirraayis maal barbaadi jechuu jira? Dheerina lafa investarri kun qotee barbaadi jechuu jira. Dheerina lafa investarri kun qoteetis akkamitti barbaannaa yoo jenne kan nuuf kennamee jiru bal'ina yookiin eeriyaa is equals to saayid iskuweer jenna. Saayidiin roga lafa bal'ina lafa kanaati jechuudha. Kan kennamee jiru eeriyaa yookiin bal'inni aadhaan bakka bu'annis 14,400 meetir iskuweeriitu nuuf kennamee jira. Egaa kana booddee bal'inni lafa iskuweeriidha waan ta'eef iskuweeriin lafa san roga tokkoosaa iskuweerii yoo goone bal'ina isaati argannaa jechuudha. Karaa biraa bal'ina isaa argachuudhaaf saayidii yookiin roga isaa tokko iskuweerii yoo goone bal'ina waliigalaa san arganna. Garuu bal'inni waliigalaa nuu kennamee jira. Kan nuti barbaannu roga tokko barbaanna waan ta'eef roga tokkoo sana barbaaduudhaaf s iskuweerii yookiin roga tokko iskuweerii wal qixani tahaa 14,400 meetir iskuweerii kajuu kana bakka buufnaa jechuudha. Kana booddee gama lachuutu maal goona? Gama lachuutu s iskuweerii kajuu kanaa fi 14,400 meetir iskuweerii kajuu kanaas gama lachuutu raadikaala jala galchinaa jechuudha. Raadikaala jala galchina. S raadikaala jala yogguu galu S ta'ee baha. S jechuun saayidii yookiin roga jechuudha. 14,400 gaafa raadikaala jala galu iskuweer ruut gaafa goonu jechuudha. Iskuweer ruutiin isaa 120 meetira ta'a. Kanaaf gaan investarri kun dheerinni lafa investarri kun qotee hammam ta'a kan jiruuf dheerinni lafa kanaa 120 meetira ta'a jechuudha. 120 meetira nuuf kennaa jechuudha. Gaafii lammaffaatti yoo ceenu gaafii sadaffaa jechuudha. Sadaffaa biroo dhufnu ofgaan mana jireenyaa haaraa ijaare keessa isaatti halluu dibuu barbaade. Kutaa hirribaa dibuuf halluu 2,560 kiiyuubii seentimeetira kuubii barbaachisa yoo ta'e hamma halluu kana qabaachuu kan danda'u meeshaa kiiyuubii rogni isaa 8 seentimeetira ta'e meeqa bituu qaba ja'a. Tole gaamma meeshaa kana hammam bituu qaba? Garuu meeshaan tokkichi rogni isaa hangam dheerataa? Meeshaa kana rogni isaa tokkichi kennamee jira. Rogni isaa tokkichi 8 seentimeetira dheerata. Egaa kana booddee maal goona? Lafti yookiin bakki halluun barbaachisu qabeen halluu barbaachisu 2,560 seentimeetira kiiyuubiidha. Akkasuma qabeen kiiyuubii yookiin meeshaan sanii qabeen kiiyuubii yookiin meeshaan 8 seentimeetira dheerata. Rogni tokkichi 8 seentimeetira dheerata jechuun
8 kiyubii gaafa goonu 8 kiyubii yeroo goonutti kan nuti argannu 8 kiyubii yeroo goonu 512 seentimeetir kiyubii arganna. Kana booddee kan nuti barbaannu baay'ina kiyubii barbaachisuuti. Baay'inni kiyubii barbaachisu amma qabeen meeshaa sanii meeshaa isa tokkichaa qabeen kun 512 seentimeetir kuubii yoo ta'u baay'inni qabee sanii hangami kan jedhuuf qabee halluu barbaachisu 2560 seentimeetir kuubii jala 512 seentimeetir kiyubii ta'a. Kana booddee kan nuti argannu 5 jechuudha. 5 kun maali? Meeshaa barbaachiftu sanii jechuudha. Meeshaan kun jechuun meeshaa 5tu barbaachisa. Meeshaan maalitti garagaru? Meeshaan halluu 2560 barbaachisu 2560 qabee seentimeetir kuubii qabuuf kan barbaachisu baay'inni kiyubii barbaachisu meeqa? 5 jechuudha. Baay'inni kiyubii barbaachisu 5tu. Kanaafuu halluun barbaachisu kiyubii 5tu barbaachisa jechuudha. Karaa biraa halluun barbaachisu kiyubii 5tu barbaachisa. Maal godhuudhaafi? Mana keessa kutaa ciisichaa san dibuudhaaf jechuudha. Kutaa ciisichaa san keessatti qabeen hangi inni qabatu 2560. Kanaafuu asirratti halluun barbaachisu kiyubii 5dha. Isatti aanu gara gaafii itti aanutti yoo dabarru gaafiin itti aanu gaafii afuraffaadha. Tolee, gara gaafii afuraffaa bira yoo dhufnu mana barumsaa keessatti biqiltuu dhaabuuf lafa iskeerii bal'inni isaa iskeer meetira 576 ta'e yommuu qopheessan dheerinni lafa kanaa meetira meeqa ta'a ja'a? Dheerinni lafa kanaa meetira meeqa ta'a ja'a? Amma roga tokkoo isaatu nu gaafatame yookiin roga tokko gaafatamne. Garuu laftichi bal'inaan kennamee jira. Iskeeriin waliigala isaa meeqa? 576 meetir iskeeriitu nuuf kenname. Amma gaa asirraa roga tokko barbaanna jechuun roga tokko san iskeerii yoo goone kan nuti arganne 576 meetir iskeerii arganne. Kana booddee esii iskeerii yookiin roga tokko iskeerii goone jechuun 576 meetir iskeerii eega arganne gama lachuuttu maal goona? Iskeer ruut goona. Esii iskeer ruut yoo goonee fi akkasuma 576 meetir iskeerii kanaas iskeer ruut yoo goone kan nuti argannu esiin iskeeriin gaafa iskeer ruut goonu esii ta'ee ba'a. Kana booddee 576 meetir iskeeriilleen iskeer ruut gaafa ta'u 24 meetira ta'ee ba'a. 24 meetira ta'ee ba'a. Kanaafuu dheerinni lafa iskeerii ta'e kana meetira 24 ta'uu qaba jechuudha. Meetira 24 ta'uu qaba. Inni itti aanu gaafii shanaffaa irra yoo dhufne kiyuubiin rogni isaa 12 seentimeetira ta'e kiyuubii rogni isaa 4 seentimeetira ta'e meeqa of keessatti qabachuu danda'a ja'a? Meeqa of keessatti qabachuu danda'a ja'a? Mee kiyuubiin kana jechuun kiyuubii jalqabatti kiyuubii 12 barbaanna. 12 seentimeetiraan nu kenname. Isa kiyuubii yoo goonu kan nuti argannu 1728 seentimeetir kiyuubii arganna. Seentimeetir kiyuubii arganna. Kana booddee gaammas 4 kiyuubii goona. 4 seentimeetira kiyuubii yeroo goonutti kan nuti argannu 64 seentimeetir kiyuubii argannaa jechuudha. Kana jechuun 12 kiyuubii yogguu goonu 1728 seentimeetir kuubii arganne.
4 seentimeetira kiiyubii yeroo goonutti 64 seentimeetira kiiyubii arganne. Kanaaf gaa amma 12 seentimeetira kiiyubii keessatti 4 seentimeetira kiiyubiin meeqaa jira hogguu jedhu 1,728 seentimeetira kiiyubii kana hiruu 64 seentimeetira kiiyubii goonaa jechuudha. Yeroo kana seentimeetira kiiyubiidhaan ni bada. Kan nuuf 1,728 jala 64tu nu hafa. Egaa kana booda maal ta'a? 1,728 64f gaafa hirruu meeqa gahaa? 27tti gahaa jechuudha. 27. Kanaaf qabeen kiiyubii rogni isaa 12 seentimeetira ta'ee kiiyubii gaafa goonu 1,728 keessa kiiyubii 4 kiiyubii gaafa goonu isa rogni isaa 4 seentimeetira ta'e kiiyubii yeroo goonutti 1,728 kana inni 64 seentimeetira kiiyubii qabu meeqaa jira? 27 jira jechuudha. Inni itti aanu gaaffii jahaffaa bira yoo dhufne obbo Guddatoon lafa reektaangulaawaa dheerinni isaa 32 meetira dalgeen isaa 8 meetira ta'e xaafii facaasee obbo Toleeraan lafa iskeerii dheerinni isaa lafa iskeerii ta'e kan dheerinni isaa 16 meetira ta'e yoo qote bal'inni lafa qotamee kan obbo Guddatoo fi kan obbo Toleeraa kan obbo Guddatoo moo kan obbo Toleeraatu caala ja'a. Mee asirraa jalqabatti maal barbaannaa yoo jenne kan obbo Guddatoo bal'ina isaatu nu gaafate. Kan obbo Guddatoo bal'ina isaa nu gaafate. Kan obbo Toleeraa ammoo roga tokko qofaan nuu kennamee bal'ina isaa nu gaafate jechuudha. Mee kan obbo Guddatoo haa dalagnu. Kan obbo Guddatoo dheerinni isaa 32 meetira baay'isuu jennaa. 8 dalgeen isaa 8 meetira waan ta'eef 32 baay'isu 8 jechuun 256 meetir iskeerii nuuf kenna. Akkasuma kan obbo Toleeraa yoo fudhanne roogni tokko 16 meetira waan ta'eef 16 meetira kana iskeerii yoo goones meeqa arganna? 256 meetir iskeerii arganna. Kanaafuu jechuudha lafti obbo Guddatoo fi obbo Toleeraan qotan kan obbo Guddatootis 256 seentimeetira meetir iskeeriidha. Akkasuma kan obbo Toleeraatis 256 meetir iskeeriidha. Kanaaf lafti qotee bulaa kana lammeenitu wal qixxeedha jechuudha. Wal qixxee ta'uu isaati agarra. Gara gaaffii torbaffaa fi isa dhumaatti yoo dabarru lafa reektaangulaawaa dheerinni roga isaa 10 meetiraa fi dalgeen isaa 44 ta'e bal'inni lafa iskeerii tokko wal qixa lafa iskeerii ta'e tokkoon bal'ina lafa iskeerii ta'e tokko wal qixa yoo ta'e iskeeriin kun roogni isaa meetira meeqa ta'a ja'a. Kana jechuunis lafa reektaangulaawaa ta'e kana bal'inni isaa gaafa barbaannu dheerinni roga isaa tokko 10 yoo ta'u ammallee dalgeen isaa 44. Egaa as keessatti bal'ina reektaangilii barbaaduun length times wide kan jennu yookiin dheerina baay'isuu dalgeeti. Dheerina baay'isuu dalgee jechuun gaafa walitti baay'ifnu 10 baay'isuu 44 kan nuti argannus 484 meetir iskeerii arganna. Meetir iskeerii arganna gaafa walitti baay'ifnu. Kana jechuun lakkoofsa iskeerii ta'e tokko wajjin wal qixxeedha jechuudha. Garuu lakkoofsicha iskeerii ta'e san hin beeknu waan ta'eef
S iskuweerii jenna. S iskuweeriin garuu meeqaa wajjin wal qixaa? 484 meetir iskuweerii wajjin wal qixxeedha. Kana booddee S iskuweerii hayyuu kanaas gama lachuutu raadikaala jala galchina yookiin iskuweer ruut goona. Akkasumallee 484 meetir iskuweerii hayyuullee iskuweer ruut goona. S yookiin rooyinii isaa tokko gaama rooyinii lafa kanaa hin beeknu waan ta'eef iskuweer ruut S gaafa goonu S iskuweer ruut gaafa goonu S ta'ee baha. Akkasumallee 484 kun lakkoofsa kamtu iskuweerii tahee kana nuu kenne kan jedhuuf 22 meetiraati. Iskuweerii yoo ta'e 484 nuu kenna. Kanaaf rogni iskuweerii kanaa meeqa ta'a kan jiru rogni iskuweerichaa 22 meetira ta'a jechuudha. Tole egaa barnoota keenya har'aan tanaa asumarra dhaabbannaa gilgaala 2.9 kunis deebii gilgaala 2.9ti. Hanga barnoota itti aanuun walitti deebinutti nagaan naaf turaa asumarratti goolabna. Hanga yerootti aanu walitti deebinutti nagaan naaf jiraadhaa galatooma.